Wanta keenyataanin bu'aan qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa Rifaasaa baroota walitti aanan lamaaf galma hordofee koreen dhaabbii paarlaamaa Itiyoophiyaa ministeerri barnootaa gaafatamummaa akka fudhatu qorannoo walabaasaa akka gaggeeffamu gaafate. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii misooma humna namaa bobbii hojii fi dhimmoota teekinooloojii roobii darbee dhaabbilee gaafatamni hordofuu kennameef keessa raawwii ministeera barnootaa qoratee qajeelfama kenneera. Walitti qabaa koree kanaa Dr. Nagari Leencoo fi ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa waltajjii raawwii gama kanarratti yaada wal mormaniiru. Waa'illikoo Galaanaa Balaa Dr. Nagari Leencoo waa'ee qabxii galmaa'ee fi kallattii fuulduraa kaameratti dubbiseera. Kutaa 12ffaa duwwaa hin turre inni keessa ajandaa tokko ture yookiis immoo gaaffii tokko ture jechuudha. Bara darbees ijoolleen kutaa 12 fixanii dhibbeentaa 3.3 ture. Bara kana immoo dhibbeentaa 3.2 ture. Ijoolleen qoramte keessaa jechuudha. Kana keessa namoonni muraasni yeroo darbanii kan akka sababiitti ka'u yeroo baay'ee hanna ijoollee warra hojjetan warra hatan kana waan daangessinee fi qabxiin kun gadi bu'ee waan jedhu deebiin kan kennamaa jiru jechuudha. Gama keenyaan tattaaffii ministeerri barnootaa gochaa jiru keessumaa qulqullina barnootaa gadi bu'e kana fooyyessuudhaa fi riifoormii poolisii fooyyessuu jalqabee sadarkaan barnootaa mana barnootaa baay'ee gadi bu'aa jira. Barbachuuf inspekshinii isaanii dhiyoo kana kan argisutti sadarkaa lammaffaa gadi kan jiranii dhibbeentaa 85 istaandardiidhaa gadi kan barattoonni keenya barataa jiranii isa kana deebisuudhaan sochii garaagaraa hojjetee qopheessee sochii garaagaraa gochaa jira. Kana baay'ee dinqisiifannaa. Haa ta'u malee isaan akka sababiitti kan kaasan akkuma jirutti ta'ee garuu maali akkamittiintu sirna barnootaa tokko keessatti nama 100 keessaa qormaanni kan qoratame namni sadii duwwaan gaafa darbu noormaali jenneema waanuma hannaan bifneef akkas ta'e jennee itti fufuu dandeenya. Implikeeshinii wanta kana akka biyyaatti maal fiduu danda'a? Carraan ijoollee kana maal ta'a? Kanaaf faaktaroonni garaagaraa jiraachuu malu waan ta'eef nuti ofii keenya dimshaashumaan sababiin isaa kana jennee bira darbuun hin ta'u. Opiiniyanii warri hooggantoonni ministeera barnootaa nuu kennan kunis immoo qorannoo gadi fagoo irratti waan hundaa'e nutti hin fakkaanne waan ta'eef haa qoratamu jennuu jedhu jechuudha kan qabnu. Qaamoleen adda addaa ministeerri barnootaa bu'aa qormaata kanaa wayita ibsu kufaatiin mudate kuni kufaatii isaa akka ta'etti hin hubanne akka sanatti hin calaqqisne hojii kana milkeessuu keessatti akka qaama ga'ee olaanaa irra jiruutti hin fudhanne wanti jedhu baay'eedhuma dhaga'amaa ture. Ogeeyyii garaagaraa dubbisnee ture. Isinis ibsa keessan yookaan yaada dhiyeessitan keessatti kufaatii kana keessatti ministeerri barnootaa of ilaaluun irra jira waan jedhu ibsitan mee waa'ee kanaa nuu hima. Akka kaleessa ka'aa ture kan dhimma kanaaf itti gaafatamaa ta'u hundumaatti gaafa jedhamu wal nama hin amansiisu. Rakkoon akkasii gaafa uumamu naasuun jiraachuu ture jira. Nutti dhaga'amuu qaba. Akkamitti tun hoogganaa jirru. Ministeera barnootaa gaafa jennu ministeericha oksideetaa achi isaan wajjin jiran qofa otoo hin taane inni kun keessumaa immoo barnoota waliigalaa yookiis secondary education isaa gadis kan jiran kan inni ilaallatu waan ta'eef hooggantoonni biiroo naannolee kan bulchiinsa magaalota lammanii kan Finfinneef kan Dirreedawaa dabalatee hunduma isaanii hooggantoota biiroo kan isaanii wajjin hojjetan godinaalee irra kan jiranii aanaalee irra kan jiranii hooggantoota yookiis qindeessitoota manneetii barnootaa hundumaa ilaallata wanti kun waan ta'eef amma mitu naasuu uumee ijoollee amma kuni beekna gaafa kutaa 12 geenyu abdiin keessa ture waan beeknuufi abdiin sun yeroo jalaa rukutamu maatiin maaltti dhaga'ama. Investimentii guddaadha nama barsiisuu jechuun. Naasuun suni akka barbaadamutti waan itti dhaga'ame nutti hin fakkaatu. Jalqaba itti gaafatamummaa isaa ofii isaaniitii fudhataniitu warri kaan immoo kooppereetiin gochuu qabu. Hanqina akkasii jira jechuu barbaachisa malee hooggantoota warra kanaan dura ture sirna kanaan dura ture duwwaa bileen gochuun rakkoo kana furmaatan fidu. Kanaaf jalqaba itti gaafatamummaa warri itti kennan kun waggaa 2 caalmaa waggaa 3ffaa geggeessaa jiru waan ta'eef ishuu kana jalqaba qulqullina barnootaa biyya keenya keessatti kufeera isa jedhamu qorannaadhaan bira ga'anii waan ta'eef kufeera jennee dubbachuu duwwaatu hin ta'ini ijoollee keenya akkamittiin ga'oomsinee milkaa'uu isa jedhu irratti hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef amma naasuun nutti dhaga'amuu qaba akka warra seektaroota barnootaa geggeessutti waan jedhudha ejjennoon keenya. Akkuma isin kaastanii bulchiinsi yookaan hooggansi haaraan ministeera barnootaa ministericha dabalatee sirni barnootaa waggoota darban keessa ture. Kufaatii qulqullina barnootaa guddaa fidee jedhanii amanu bu'aan qormaataa bara kanaas bara darbees galmaa'ee agarsiistuu kufaatii qulqullina barnootaa akka ta'e akka calaqqisu fedha qabu jedhanii warri isaan qeeqan jiru. Kun immoo koostii yookaan hegeree barattootaa bifa dukkaneessuu danda'uun mul'achuun isaa sirrii meetii jedhanii warri kaasan jiru. Sirni mootummaanti amma geggeessinu kuni wanta darbe hundumaa hamaatti lakkaanii homaayyuu waan gaarii keessaan fudhannu ejjennoo jedhu hin qabu dhugaa dubbachuufi. Fundamental principle dhumti mootummaayyuu wanta bara darbe yookiis mootummaa darbe yaadii duwwaa miti kan isaan dura ture irraayyuu wanta gaarii keessaa fudhannee wanta badaa immoo fooyyessuu qabna.
waan jedhu malee zeeroodhaan baay'isuun barbaachisaa miti. Maaliif haga tokko namootuma amma jiran hooggansa amma jiru gara caalu sirna darbe keessas kan ture waan ta'eef inni kun hin baasu. Kitaaba barattoota biran hin geenyerraa qormaanni ba'e moo barattoonni kun istaandardii isaan mana barumsaa isaanitti baratan immoo istaandardiidhaa gadi jedhamee 885 ol jedhamee jira. Barsiisonni haala isaan keessa jiranii sirriitti beekamuu qaba. Hireen isaanii maal jedhuufi nuufiyyuu magaaffiidha. Kanadha kan kaasaa jiru jechuudha. Rakkoo kanaaf sababi baay'eenutu jiru kan itti miidhamu yookiis immoo idaasaadhuma irratti kan baatu barattootaa fi maatii barattootaa isaan irratti invest gochaa turan duwwaa ta'uu hin qabu. Adeemsa keessadha. Qulqullina barbaadu sana bira kan geenyu malee dhaloota tokko irratti ba'aa fe'uudhaan keessaa ba'uu hin dandeenyu. Waan ta'eef qorannaan barbaachisaadha waan jedhamu. Yoo barattoota irraa hafe yoo maatii irraa hafe naasuun suni maaliin ibsamaa jira fakkeenyaaf kampeenii maaliif jalqabamee jira. Ministeera barnootaa haa ta'u biiroolee barnootaa haa ta'u haalli keessa jiru kun haala nama naasu waan ta'eef fala barbaada jedhee mee waltajjii meeqatu taa'ee jira eegasii. Piroofeesar Biraanuun qorannoo gaggeessaniin akka sababaatti wantootni kaasan gahaa erga hin taane koreen dhaabbii paarlaamaa waan abaa waan ta'eef ofiin akka qoratu yoo dubbatan ni mul'atu. Piroofeesar Biraanuun kufaatiin kun kan hunda keenyaati hundi keenya gaafatama kana fudhachuu qabnaa jedhan. Dhumarratti ogeeyyii waa labataan kan ministeerichaatti dabaluun yoo xiqqaate ji'ootan dhufan 3 keessatti qorannoon rakkoo jiru guutummaatti mul'isu akka gaggeeffamus misoomaaf ija balan jedhamuun jajaman Barisoo Dukkaalee hagam beektu maqaan isaanii guutuun Barisoo Dukkaalee Ruufoo jedhama. Bara 1946 naannawa aanaa galaanaa ganda xiqqoo Shallaayituu jedhamtuu fi amma referendamiin Geediyoo jala galte jedhanitti dhalatan. Obbo Barisoon bara dargii keessa kutaa biyya Sidaamoo jedhamu keessa bakka adda addaatti tajaajilaniiru. Isaan keessaa Taltalleetti hoogganaa nageenyaa ta'uun kan tajaajilan isa tokko. Itti gaafataman waajjira aadaa fi turizimii magaala Bulee Horaa kan ta'an obbo Golochaa Galchuu obbo Barisoon duudhaan uummataa akka waltajjiitti dhufuu fi beekamuufis nama hojjetaa turan jedhu waa'ee lakkoo maatii olaanaatu dubbise. Barisoo Dukkaalee goota gujiin faarsuu fi kagaafanne jirullee faarsu haa erganne du'ellee nama faarsu goota misoomaa goota sabaaf dhaabbate bulchaa gaarii fi ka uummataa karaa agarsiisaa ture fi hojjetee uummata hojjechiisaa ture goota misoomaa nama turani jechuudha Barisoon magaalatti. Barri itti Bulee Horaa bulchan meeqaati jettan? 1974 fi hanga 1977tti bulchaa turani. Innaa bulchaa turan kana hojiileen isaan hojjetan amma ittiin maqaan isaanii ka'u maali yeroo sana wanni isaan achitti fidan? Kanneen akka barnootaa, bishaan, daandii, hospitaala bal'inaan hojjetanii jirani. Keessattuu barnoota irratti xiyyeeffatanii uummati kun akka baratu akka inni namaan qixxaa'u wanti godhaa turan hojii guddaa jira. Isaan hirmaannaa uummataatiin uummata amansiisanii haaskuulii amma Barisoo Dukkaalee jedhu kana ka ijaaranii gadaa san keessatti jechuudha. Jaaruu qofa osoo hin ta'in mana barnootaa ijaaranii keessatti mana barnootaa barsiisotaa ijaaranii kun immoo daandii hojjetani. Daandii kanaa ka Bulee Horaati surra wal qunnamsiis, ka Fincuwaa Roobii wal qunnamsiis, ka Bulee Horaati Malkaa Sooddaa wal qunnamsiisu hawaasa keessa turanii bulanii ka'anii nama hojjechiisaa turanii. Akkasumas tajaajila poostaa kana akka argatu hawaasi kun hojjechiisanii jirani. Gama fayyaatiinis hospitaala kana jalqabsiisanii kallattii isaan qaqqabanii hospitaala amma jedhu kulleen hundaa'ee jira. Bishaan kana boonoo jalqabaa Bulee Horaa keessa jiru jalqaba isaan isa jalqabame yeroo sanii bishaan dhugaatiitti qulqulluu wal qabate. Jenereeteriin jalqaba Bulee Horaa yeroo inni jiru saniidha ka dhufe. Goota har'arra ta'ee boru mul'isee boru laalee ka'ee iddoo mul'isan akka namni gahu ittiin hojjetaa ture. Bariisoo duratti holluun hin danda'amu. Waa'ee du'aatii isaanii hoo akkaataa itti du'an mee nutti himama? Bara 77 du'anii du'a isaasan keessatti uummati baay'ee gadde. Walaloo isaanii yeroo sanitti boochisaaf bu'aan jiru lukkuun barii iyyee namicha biyya bulchee Bariisoo nyaatte biyyee jedhanii akkaataa saniin walaloo saniin guddoota mararfatanii bu'anii. Halkanii guyyaa ejjaa mukiin riibaan qabu halkanii guyyaa deema galaanni oduun qabu qaroof jabaa ajjeesaa dhukkubi haaluun qabu ta'aaf sangaa kennanuufillee hamaan galatan qabu nama bira daafanaan gatiin qabu jedhanii walaloo isaa baasaa turanii jiranii. Maaltu hojjetamaa jira seenaan isaanii akka hin banne? Goota kanaa fi wanni hojjetame bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa siidaa ammayyaa ta'ee fi guddaa ta'e qorreetii ijaaramee xumuramaa jira. Magaala keessatti baankotii fi manneen barnoota adda addaa gara 10 ta'an maqaa isaatiin